Lixashaggarraana jalduu keessatti manneen qonnaan bultootaa garee faashista Abiy Ahmediin gubachuun qabeenyis saamame. Jaalaa Caaluu Roobaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessam. Qe'een uummata Oromoo erga Kolonel Abiy Ahmed gara aangootti dhufee kaatee nagaa dhabuun gaddaa fi boo'ichaan kan guutame yoo ta'u, aduu dhihee bari'uu gochoota qorqalbii hawaasaa jeeqanii fi jiraachuuf illee abdii kutachiisu raawwachuu irratti argamu. Qabeenya waggoota hedduuf itti dhama'anii horatan loltoonni naasuu tokkollee saba isaaniif hin qabne kunneen turtii isaa tokko hin guunne keessatti harkaan mancaasaa jiru. Guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 11/2024 Lixashaggar aanaa jalduu ganda ilaala Waddeessaa jedhamu keessatti loltoonni murna bilisiqinnaa mooraa ganda Osolee jedhamu irraa dhaqanii manneen qonnaan bultoota lama gubuun horii namoota hedduu saamuu ibsan. Namoonni manneen isaanii jalaa gubate kunneenis maqaan isaanii Hirkoo, Gaddafaa, Bayyanaa fi Didhaa kan jedhaman yoo ta'u, qonnaan bultoonni kunneen mi'a tokko mana keessaa kan hin baafannee fi horii isaaniillee akka saamame ibsan. Hawaasa gandichaa hedduu jalas qabeenya isaanii maallaqa dabalatee hanga horiitti saamicha daangaa hin qabne irratti raawwachuun harka qullaatti hambisuu isaaniis addeessaniiru. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti loltoota garee faashista Abiy Ahmediin dargaggeessi umurii ganna 16 tokko haala sukkanneessaan ajjeefame. Jaalkennaa sabaa dabalata qabam. Sirni abdii kutatee ola deemtota kichuutti ciraa jiru bilisiginnaan Oromiyaa bakkeewwan hedduutti ilmaan Oromoo xiqqaa haga guddaatti loltoota itti bobbaasuun duula ajjeechaa irratti raawwachaa jiru. Waxabajjii 9/2024 Bahaa Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda Horawaataa jedhamu keessatti loltoonni sirnichaa dargaggoo umuriin isaa 16 ta'e kan maqaan isaa Alamaayyoo Abdiisaa jedhamu osoo inni taa'ee balbala duratti wangeela dubbisaa jiru rasaasa sadiitti dhukaasuun ajjeesanii biraa deemuu jiraattonni himan. Dargaggoon ajjeefame kunis akkuma isaan argeen rifatee yeroo manatti ol galuuf jiru balbaluma duratti rasaasan maaliif nu baqatta jechuun akka ajjeesanis barameera. Gandicha keessatti maatii qabsaa'otaa adamsuun saamicha daangaa hin qabne irratti geggeessaa akka jiranis jiraattonni dabaluun ibsaniiru. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaatti bilisiginnaan uummata hidhuu fi dararuu jabeessee itti fufe. Jaalguyyoo Jaarsoo dabalata qabam. Waraanni maafamuun bilisiginnaa uummata Oromoo irraa guyyaa guyyaan dararaa raawwachaa kan oolu godina Bunnoo Beddellee Cawaaqaatti daafiraa aarsaa uummata irraan geessaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Aanichi gandi Shimal Tokkee jedhamu keessa murni PP uummata midhaan kiiloo 5 fida jechuun dararaa kan jiruuf nama waan gaafitti gaafatat immoo deeggara waraan bilisummaa Oromoo jechuun qabaniidhaa jiranis jiraattonni gandicha dubbatan. Oduun kan jibbitoota keessa buufata 5 maqaa gibiratti dha'uun qarshii 2,255 uummata irraa walitti qabuun kan eeran jiraattonni buufatichaa yeroo amma kana sirrii deddeebiin gibir maqaa dhaatanii qarshii 2,200 uummata irraa saamu dararaa jiraachuu uummati dubbatu. Gandi Dabaanaa jedhamu keessa kanaan duru uummata buqqisuun baay'ee isaanii garbiraa godaansaa kan turan jabbiloonni maafa PP mana hawaasaa deemu yakkoota gara jabinnaan guutame raawwataa kan jiran yommuu ta'u, akkuma waraan bilisummaa Oromoo nyaachistee waasti turte nuuf immoo nyaata dhugaatii jima tamboof waan feenudda nuuf jechuun nama maqaan isaa Hammaddiin Adam jedhama. Sabab tokko malee qabuun gaafa waxabajjii 9/2024 magaalaa Cawaaqaatti jedhanii jiraachuu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Magaalaa Adaamaa keessatti maqaa deeggarsa milishaa jedhuun uummanni saamamaa jiraachuu dubbatu. Jaalmoo Sabaa waan qindeeffate qabam. Waraanni maafiyaa PP Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti bobbaasee jiru qajeelfama fudhatanii bobba'anii jiraniin uummata Oromoo qaala'insi jireenya itti hadheessee rakkataa jiran dirqiin qabanii maallaqa irraa fuudhuun saamaa jiraachuun isaanii ni beekama. Akkaatuma kana murni badii bilisiginnaa waltajjii fi karaalee miidiyaalee hawaasaa garaagaraatti fayyadamuun afaan saaqqate Itoophiyaan guddina saffisaa irra jirti. Misoomni babal'ateera. Bara aangootti dhufne liqii hanganaatu Itoophiyaa irra ture. Har'a garuu boqonnaa haaraatti ceeneerra bilisoomneerraa fi biyyoota alaaf qamadii feena jechuun saalfii tokko malee addunyaa kijibaa oolu. Faallaa isaa immoo miindaa hojjettoota isaaf kanfaluu dadhabuun lammiisaa saamsisaa jira. Gochoota hammeenyaa isaanii kana itti fufuun magaalaa Adaamaa ganda Waatee Xiyyoo keessatti deeggarsa milishaa jechuun dirqamaan torban kana maallaqa irraa funaanaa jiru. Namoota maallaqa kanfalan hin qabne hidhaa fi doorsisa irratti geggeessaa turanis uummanni jalaa callisnaa waxabajjii 11 bara 2024 mandara keessa yaa'uun qarshii 300 hundarraa guuraa turuu maddeen keenya arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Uummata waan nyaatee bulu dhabee ofiifuu yaaddoo keessa galee jiru rakkoo uummanni qabuun bira dhaabbachuu irra miindaa hojjetaa isaaf kanfaluu dadhabuun uummata gargaarsa irraa barbaadu itti deebi'ee saamaa jiraachuu fi jiraattonni egeree isaaniif yaadda'uu ibsaniiru. Bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii keessatti murni bilisiginnaa uummata hidhuu fi dararuu ammeesse.
Jaalaqaafan Fayyeeraa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Sirni bilchiginnaa jedhamu kun akkuma aangoo impaayiratti qabateen booda dararrii fi gochoonni isaan uummata Oromoo irratti raawwatan kan mootummoota abbaa irree darban kamiinuu kan wal hin fakkaannedha. Magaalichatti murni PP maqaa gaachana sirnaan socho'an garmalee uummata hiraarsaa kan jiran yoo ta'u, sa'a lamarraa eegaluun eeyyama mana murtii malee mana jiraattotaa sakatta'uu fi yommuu sakatta'an immoo warra Wallaggaa fi Amboo jalaa dhufeetti hin kireessinaa jechuun hawaasa Oromoo walitti diinomsaa jiraachuun barame. Dabalataanis sababa tokko malee namoota maqaan isaanii Suphaa Gaaddisaa, Taammanaa Tolosaa fi kanneen biroo hedduu ta'an waraana faashistii PP'n hidhamuu jiraattonni ONM himaniiru. Namoonni hidhaman kunis balleessaa kan hin qabnee fi bakka dhalootaan filanii kan hidhanii jechuun jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Yeroo sakattaa manneen namootaa kanarratti taasisan qabeenya hedduu uummata jalaa dhoksaan saamaa turullee dabaluun addeessaniiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Lataa Sibuu keessatti waraana sirna PP'n hidhaa fi saamichi hammaachuu jiraattonni himan. Jaalguyyoo Jaarsoo dabalata qabam. Sirni bulguun dhiig dhangalaasiin kun bilchiginnaan fedhii turuu qabuuf Oromiyaa bakka hundatti uummata nagaayidha saamichaaf ajjeecharra raawwachaa jiruun hireen hawaasaa balaaf saaxilamaa jira. Haaluma kana hawwata bajjii 9,2024 Lixa Oromiyaa Wallagga Lixaan alatti bugan buuke goorii adda qilxu abba mootii bobba'u waraanni sirnicha namoota maqaan isaanii Girma Kumarra Nagaasaa, Jiraatu Qajeelaa, Gaarii Dafaa, Enook Gaarii, Abbaa Gammachuu, Saamu'eel Tasfaayee, Daagi Miikaa, Tasfaayee kaaf cuucamaan kanneen jedhaman qabanii deemaniiru. Namoota qaban kanas isaan waraana bilisummaa Oromoo qunnamtu jechuun wajjir poolisii warra jirruutti hidhanii hiraarsaa jiraachuu maddeen himan. Kan hidhaa darbanii jiran kan malees mana obbo Goobana Dubuluutti jedhaman cabsanii seenuun qarshii 65,000 fudhatanii deeman. Marara Daani'eel kan jedhamu akaakayyuu obbo Goobanaa ammoo qabanii deemuun hidhaatti hiraarsaa jiraachuu maddeen dubbatan. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhumuggaa keessatti waraana faashistii PP'n hidhaa fi saamichi maqaa nyaata waraanaa jedhuun jiraattota irratti hammaatee jiraachuun gabaafame. Jaaliraan Gameessaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessite. Waraanni naamusaa fi naasuu hawaasa Oromoof hin qabne warreen teessuma aangoo nama tokkoo tiksuuf jecha uummata nagaa hiraarsaa jiran yeroo ammaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo da'oo godhachuun baay'inaan qe'ee hawaasaatti bobbaafamuun gochoota badii isaanii kanneen akka ajjeechaa, hidhaa, reebichaa fi saamicha maallaqaa hanga midhaan uummataa dirqiin irraa fuudhanii nyaachuutti hojjechuun namoota nagaa hedduu boosisaa fi qe'ee irraa godaansisaa jiru. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhumuggaatti bulchaan ganda Baxxee fi Hiddaa Biloo maqaan isaanii Muusaa Adamii fi Mooyaalii jedhaman waraana baatii tokko oliif aanaa Jillee Dhumuggaatti bobbaasuun ulaa namootarra deemanii maqaa nyaata waraanaa jedhuun midhaan uummatarraa guuraa fi hawaasni cufti akka hulaa banatuun qarshii 300 hanga 500 kaffaluu qabdu jechuun dirqiin kaffalchiisuun namoota qarshii jedhame kana kaffaluu hin dandeenyee fi ganamaa fi galgala nyaata waraana bilxiqinnaa kanaaf hin laanne qabanii hidhaa jiraachuu maddeen ONM itti himan. Kana malees haadha ilmaanii abbaa warraa isaanii hidhattoota fiinxaaleeyyii Amaaraa faannootiin irraa ajjeefaman hedduun nu waan isiniif laannu hin qabnu abbaa warraa keenya du'ee ilmaan guddisuu nutti ulfaatee jira warreen jedhanii itti himatan qeerraa buqqaa fi reebamaa jiraachuun barameera. Aanichuma ganda Mataaraa keessaa waxa bajjii 7,2024 abbaa fi ilma nama nagaa Muhammad jedhamuu fi ilma isaanii maqaan isaa Umar Muhammad jedhamu badii tokko malee qabuun reebicha ulfaataa irratti raawwachuun hidhanii jiru. Haalli yeroo ammaa jiraattonni aanaa Jillee Dhumuggaa keessatti argaman akka yaaddessaa ta'uu himuun waraanni murna PP kun baatii tokko oliif kan gandicha keessa jiraataa jiranii fi qarshii kanas baatii tokko keessatti kan ammaa waliin marsaa lammaffaaf kaffalchiisaa jiraachuu himaniiru. Murni saamtuu fi ajjeeftuun PP kun uummata Oromoo bakka bu'uu akka hin dandeenyee fi waraana keenya kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo waliin taane sirna ajjeesaa bilxiqinnaa ofirraa kaafna kan jedhan jiraattota aanaa kanaati. Godina Gujii Ba'aa aanaa Wadaraa keessatti waraanni faashistii PP meeshaalee gurguddaa marfii darbachaa jiraniin miidhaan dhaqqabaa jiraachuun himame. Jaalmoonaa Fayyisaa dabalata qabam. Waraanni faashistii PP lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiruun kasaara diinagdee fi namaa isa qaqqabaa jiru jalaa bayyanachuuf tooftaa adda addaa baasus injifannoo argachuu dhabuurraan kan ka'e hawaasa harka duwwaatti deebi'uun miidhaa geggeessaa jira. Akkuma kanaanis jajjabeen mataa guduruu waraanni bilisummaa Oromoo humna weerartuu PP maqaa sakattaa woboon baatee hawaasa dararaa turte torban kana keessaa daba tolchaa turuu gabaasaa akkuma turre yeroo ammaas lola woboo waliin taasisu dheessuun meeshaalee gurguddaa laala dhaabbatanii dhukaasaa jiraniin miidhaan namoota nagaa irratti ta'aa jiraachuus himan.
kaleessa waxabajjii 10,2024 godina Gujii aanaa Waadraa ganda Sokoraa jedhamu keessatti meeshaalee gurguddaa marfii zuu 23 fi mortera waraanni sirnichaa darbachaa jiruunis manneen gubachuu fi qabeenyi manca'uunis beekameera. Hanga gabaasni kun qindaatti hawaasni gandichaa sodaa fi lubbuu isaanii baraaruuf waraana sirnichaa jalaa dheessuun kanneen baqatan danuu akka ta'anii himama.